viidiyoo kubbaa yookaan immoo viidiyoo ispoortii takka irratti hojjettee YouTube keetii irratti maxxansuu ni dandeessaa jedha. Kunis seera afuraffaati jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Aamirshow. Ammaan tana kan irra jirtan chaanaala kiyya kan lammaffaa Aamirshow kan jedhu irra jechuudha. Roras cinatti Aamirshow bane. Aamirshow kanarratti barumsa garagaraa isiniif kennuudhaaf barumsa waa'ee akkaataa YouTube itti banamuu fi seera YouTube fi akkasumattis tuutoriyaalii garagaraa akkaataa viidiyoo edit itti godhanii fi akkaataa kaameeraa itti waraaban waa hedduu irratti jechuudha. Tuutoriyaalii isiniif qabadhee dhufuuf gara chaanaala kanaa dhufe jechuudha. Maaliif waan ambaree itti hojjechaa jiru kana namoonni birootis jechuudha. Ijoolleen teenya biyyoota garagaraa jiran fedhii aartii qaban jechuudha akka hojjetanii fi kan anilleen hawwu sanumaafin barumsa takka qabadhee isinii dhiyaadhe. Barumsi har'a qabadhee isinii dhiyaadhe kuni seera YouTube'ti. Seera YouTube keessatti gaa YouTube seera mataa isaa qaba. Wantoota hojjechuu qabnu fi wantoota hojjechuu hin qabnu. Dura irratti wantoota hojjechuu qabnu irraa isin kaasa. Fakkeenyaaf wantoonni seera kana wallaaluu irraa kan ka'etti ijoolleen teenya chaanaalii banatanii aboo ani namni subscribe naan godhuu fi maarree waa hedduu haasawa. Kun immoo seera YouTube beekuu dhabuu irraa seera YouTube yoo beekte jechuudha akka recommend tahee nama hedduu bira ga'uuf akkaataa ati irratti hojjechuu qabduutu jira. Fakkeenyaaf ammaan tana wantoota nuti YouTube yeroo bananne irratti hojjechuu qabnu irraa isin kaasa. Examples of what is allowed to monetize. Fakkeenya monetize gochuudhaaf hayyamamaa ta'e jechuudha. Fakkeenya monetize gochuudhaaf hayyamamaa ta'e. Monetize jechuun YouTube kun amma fakkeenyaaf YouTube channel Aamirshow kun haaraa amma subscribe kum takkaa fi sa'a 4,000 yeroo guute booda monetize ta'a. Monetize jechuun seera qabeessa ta'e maallaqa YouTube'n akkasii kafalu gochuudha jechuudha. Takkaffaa irratti any of thoughtful revision of content you did not originally create. Kana jechuun qoosaa fi baacoo garagaraa kan namoonni biraa hojjetan viidiyoo namoonni biraa hojjetan jechuudha. Ati gama keetitti fiddee aktii mataa keetiitiin of gootee jechuudha waa hunda kee gootee hojjechuu ni dandeessaa jedha. Wantoota hayyamamaa ta'e keessa sadarkaa duraa irratti kan kaa'e tokko kanaa jechuudha. Kan lammaffaa clips of other people's content as part of critical review jaa. Clipii yookaan immoo viidiyoo namni biraa hojjete keessa jechuudha. Bakka poointii bakka barbaadu keessaa fuutee viidiyoo keessa neexee hojjechuun hayyamamaadha jedha. Kana immoo gabaabsiteeti bakka poointii idduma barbaaddu irraa jechuudha. Wantoota hayyamamaa ta'an keessaa kun sadarkaa lammaffaa irra jiru. Sadarkaa sadaffaa irratti a scene from a movie where you have written the dialogue of and changed the voice over. Viidiyoo namni biraa hojjetanii jira. Fakkeenyaaf filmii afaan Turkiitiin hojjetame akka ammaan tana qaanaan afaan Amaaraatti deebisee hojjetu kanaan YouTube keetii irratti hojjechuun hayyamamaadha jechuudha. Kuni osoo YouTube hin jalqabin dura yaada isin mataa keessan keessatti YouTube jalqabuudhaaf maaltu dhorkaadha maaltu hayyamamaadha jedhu akka bartan waan hin barbaadeef seerota kana isiniif dubbisaa jira jechuudha. Kan seera afuraffaa yeroo isin dubbisu replace of a sports tournament where you explain what a competitor did to succeed or fail. Kana jechuun dorgommiilee adda addaa jira, ispoortii jira, wantoota adda addaa irratti komitaatara yookaan ammoo iyyaa yookaan sagalee isaa taate ma fakkeenyaaf kubbaa yoo ta'e akkana goolii neeyite way cinaan dabarte maal jecha viidiyoo kubbaa yookaan ammoo viidiyoo ispoortii takka irratti hojjettee YouTube keetii irratti maxxansuu ni dandeessaa jedha. Kunis seera afuraffaati jechuudha. Gara seera shanaffaatti yoo deemne reaction videos where you comment on the original video. Kana jechuun reaction video kan react godhuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf
Viidiyoon ani ammaan tana irratti isinii haasawaa jiru kana react godhuu kan dandeessu yoo komentii anarratti kannatteedha jechuudha. Viidiyoo kana jalatti komentii yoo kannatte viidiyoo kiyya kana buustee reakshiina irratti hojjechuu dandeessa. Buustee jechuun teessee irratti haasa'uu ni dandeessa jechuudha. Muuziqaas ta'uu danda'a waan adda addaa akkasitti react godhuu ni dandeessa. Aja seerri shanaffaa. Gara seera jahaffaatti isin ofa daawwattoota keenya. Seerri jahaffaa yaada wal fakkaataadha. Kana jechuun edited footage from other creator where you add a storyline or commentary. Kana jechuun yaanni hanga ammaa isin dubbisu jiru wajji wal fakkaataadha. Viidiyoo namni biroo hojjete teessee yaada seenaa viidiyoo sanii sagalee jijjiirte jechuudha. Sagalee nama sanii guututti jalaa baastee sagalee viidiyoo sanirra jirtu jechuudha. Guututti jalaa baastee seenaa viidiyoo sanirratti haasa'uu ni dandeessa jechuudha. Daawwattoota keenya amma kaniin isiniif dubbise jechuudha. Seeronni jahaniin amma isinii dubbise kun seera YouTube irratti YouTubein hayyamaa godhe jechuudha. Amma seera YouTubein dhorkaa godhee waliin laala. Daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan dhagaas jirtan sagalee mana ijaaruu fi kana kanaatu naannoo kana jira. Isin jeequu mala yeroo biraattis hojjechuu hin danda'a ture garuu immoo baay'ee sagaleen kun isin jeeqaa akka jiru natti dhaga'ama. Kanaafuu sagalee kanaaf osoo bakka hin kanne barumsaaf bakka kannaan isin jaa. Don't amma kan dhorkamaa ta'e irraa dubbanna. Wanta godhuu hin qabne jechuudha. Kan dhorkamaa ta'e wanta godhuu hin qabne. Example of what is not allowed to monetize. Fakkeenya wantoota hayyamamaa hin ta'ini. Fakkeenya wantoota hayyamamaa hin ta'in waliin ilaallaa jechuudha. Fakkeenya wantoota hayyamamaa hin ta'in keessaa short videos you complete from other social media websites. Viidiyoo gaggabaabduu jechuudha. Fakkeenyaaf TikTokis ta'ee Instagram kanarra viidiyoo namaa akkuma qatte daawunlood gootee fuutee YouTube irra kaa'e YouTube siif hin hayyamu. Yoo ammaan tana si hayyamallee yeroo futura keessa seera isaanii keessa waan hin jirreef jecha miidhaa YouTube keetirra fiduu danda'a waan ta'eef viidiyoo websaayitii biraarraa fuutee YouTube keetirratti maxxansuun seera YouTube keessatti hayyamamaa mitiin isiniin ja'a kun katakaffaati jechuudha. Lammaffaa collection of songs from different artists. Collection of songs from different artists, even if you have their permission. Collection muuziqaalee collectionaa jechuudha. Muuziqaa adda addaa jechuudha. Inumaa yoo wallisaan san siif hayyameewu fuutee chaanaala keetirratti maxxansuun dhorkaadha. Seera YouTube keessatti jechuudha. Sirboota namaa warreen akkanumatti fuudhee maxxansu guddineef dhorkaa jira. Akkan guddanneef dhorkaa jira. Hojii mataa keetii hojii qulqulluu ta'e hojjechuutu irra si baasaa jechuudha. Inumaa artistii yoo si hayyameewu fuutee gadhiifachuun hayyamamaa miti ija. Kan itti aanu clips of moments from your favorite show edited together with little or no narrative. Kana jechuun viidiyoo nama biraa osoo seenaan ati irratti haasoftus hin jiraan, osoo sagaleen ati sagaleessitus irratti hin jiraan, akkuma viidiyoo namaa buuftee chaanaala keetirratti maxxansuun dhorkaadha. Kanneen wanna dhorkamaa YouTube godhan keessaa jechuudha. Content uploaded many times by other creator. Kana jechuun video content jechuun hojiilee jechuudha. Video YouTuberoonni biraa more times yeroo hedduudhaaf jechuudha. YouTuberoonni biraa fayyadamuun dhorkaadha. Kuni seera ati baruu qabdurra jechuudha. Promotion of other people's content. Promotion of other people's content even if you have their permission. Beeksisa namni biraa hojjete waan namni biraa hojjete jechuudha. Beeksisa ja'a. Beeksisa namni biraa hojjete
fuutee YouTube keetirratti maxxansuun inumaa yoo abbaan san siif hayyamellee viidiyoo keetirratti maxxansuun dhorkaadha jedha. Inni gaa beeksisa jee beeksisni kun gaa maal akka ta'e naaf hin galle namni galeef gaa komentii godha seera YouTube keessaa jechuudha. Kana jechuun ani akka mataa kiyyatti kana fakkaatutti viidiyoo namoonni biraa jechuudha piroomoshinaaf fayyadamanii jira. Fakkeenyaaf biyyoota guddatan keessatti beeksisa hojjechiifachuudhaaf namatti kananii akkana hojjechiisan naf fakkaata. Beeksisa hojjechuudhaaf viidiyoo daayirektiidhaan sitti kennamte jechuudha ati gadhiifamtu. Maaliif beeksisa jechuun waan takka agriimentiin yookaan immoo walii mallatteessiteeti waan kana naa beeksisi maallaqaan sii kafalaadha. Waan inni kun hojjete jechuudha yoo ati keegootee waan kanama biraa jechuudha YouTube irraa fuutee ati maxxanfate kunis dhorkaadha jaa. Kanaafuu daawwattoota keenya kabajamoo sagantaan arraaf isinii qabadhe sagantaa YouTube hojjechuudhaaf maaltu hayyamamaadha maaltu dhorkamaadha jedhu kanin arraaf isiniif qopheesse kana fakkaata sagantaa tiitoriyaalii akkanaa jechuudha. Barnoota baay'ee barnoota waan isinii kennu waa hedduu takkaan qabadhee taa'u jira yoo rabbi jee fuula duratti isin barsiisuudhaaf qophiidha. Kanaaf daawwattoota keenya kabajamoo sagantaa kanatti akka waa hedduu irraa barattan abdiin qaba. Viidiyoo kana yoo xiqqaate like 5,000 godhaa. Namoota biraatiifis share godhaan isiniin jaa yaada qabdan wantootaan ani irratti isin hojjechuu qabu yoo jiraate baay'eetu jira gaa komentii naa godhaa yaada keessan fudhachuuf ani qophiidha hedduun isin jaaladha. Chaanaala haaraa Aamirshow jedhu kana haalaan subscribe isaa deemaa jira ammallee subscribe itti fufaa hedduu galatooma isiniin jaaladha. Bye bye.